Bakka ummata keessa taa'ee gaafii nafxanyaan dhalaan nafxanyaa waan miidiyaatiin wal qabate gaafatti irratti waxii rajjatee jira jechuudha. Waxii rajjatee kamarra jedhu san waxii rajjatee dubbiin muummichi ministeera guyyaarraan kana dubbate joor qofaa miti katuqe gurraa fi ija ummata Oromoo kan ta'e kan gartee qabsoo Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan bittinnootee turte walitti qabee arraan tana asiin gahe miidiyaa ijaa fi gurra ummata Oromoo kan ta'e miidiyaa kabajamaa fi jaalatamaa OMN irra deemee jira jechuudha. San qofa otoo hin taane ammoo andaandi beertanyaa zaranyoች Oromoollee walitti argee jira jechuudha. Muummichi ministeeraa yeroo dubbii tana dubbatu namni biyya takka hogganu yookaan ammoo ummata miliyoona 100 fi 10 yoo hogganu biyya sabaaf sablammoon hedduun keessa jiran keessatti biyya ummanni kabajamaan hangafni Oromoo jiru keessatti ummata Oromootiin har'a qofaa miti kan kana jedhe zaranyinna bakka deemetti jedhee dubbata jechuudha. Namni kun har'arra dhaabbadhe yeroo laalu Oromoo ta'uusaa parsantii 99 shakkii keessa nagalchee jira ammaan kana jechuudha. Aan Saad Ismaa'il akka Saaditti jechuudha. Maal yoo ka jennu taate muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga aangootti dhufanii as abbaa isaan jaalatan miyyeen innaateen watanni jedhu malee abbaa isaa guyyaa tokko waa'ee abbaa isaa dubbatu nagarra yookaan takkaa ilma guddisaati jechuudha. Takkaa ilma guddisaati jechuudha. Kaayoon inni deemuun ammoo kaayoo Oromoo balleessu, kaayoo Oromoo diigu, kaayoo Oromummaa fi jecha jettu dhabamsiisu. Kanaafiyyuu nuti Jawaar Mohammed ilmaan Oromootiif maali? Jawaar Mohammed silaarra kabajaan isaan malu badhaasni isaan malu badhaafamuu qaba ture jechuudha. Silaarra Itoophiyaa keessatti namni Noobeelii ka fudhatu taate Jawaar Mohammed fudhata ture jechuudha. Waa'ee dhimma paaspoortii asee jira Dr. Abiy Ahmed. Waa'ee dhimma paaspoortii kaasuu taate intala ijoollee isaa deemaa lala paaspoortii Ameerikaa qaba. Jaartiin Zinaash paaspoortii Ameerikaa qabdi. Dhugaadha. Jawaar barnootaaf Singaappuur deemee ture. Singaappuur eega barattee booda ammas Ameerikaa dhaqe. Erga Ameerikaa dhaqee booda paaspoortii isaa haaromfachuuf imbaasii dhaqee imbaasiin harkaa fudhate. Politikaal saayinsiidha biyyoota Hindii fa'aa deemee sirni federaalizimiin Hindii akkamitti ijaarame biyya san keessa sabaa fi sablammoonni akkamiin wal danda'anii jiraatan kan jedhu riisarchii dalaguutu dirqama xayyaara yaabbachuu qabda jechuudha. Dirqiitti ta'ee fudhate rakkoon qabu. Gaaf biyya galus duuti xiyya ummata kiyya wajjin jedhee biyyatti gale. Yeroo biyyatti galuu qabutti ka gale jechuudha. Amma Oromoo Fariisti irraa eegalee Jawaar Mohammed qabsoo ummata Oromoodhaa tabbitti nooyti. Kamataa fi miila addaawwan laalan tana miidiyaa walitti dhaabee qabsoo Oromoo bitti nooyte tana mataa fi miila ummata Oromoo walitti qabee qabsoo Oromoo bitti nooyte bakka tokkotti fidee ummata Oromootiif hayyoottan dhokatanii goda keessa turan goda keessa as yaasee hubannoo ummata Oromootii kennuudhaan qeeruudhaaf ummata Oromoo saba ummata bal'aa kana hubannoo kennuudhaaf har'a ummata san dammaqsee har'aan tana asiin gahe. Odoo dhugatti Jawaar jiraachuu baate Abiyyi waggaa 27 mallas ergachaan turre boleessa kiyya. Maa wal sobna maa wal kijibna. Yeroo uummanni Oromoo akkasitti dhumu biyya keessatti qeerroon Harargeedhaa Tarsii Tabaalee Tashawaa Tawallaggaa Lubbaaboor hanga ammaan garratti yeroo mallas waggaa 27 guutuus ergachaan turre. Eenyu si guddise ilma eenyutu guddise eenyu tatin. Oppiidiyoon maali? Oppiidiyoon kaayoon isiin irratti bu'uureffamtee ijaaramtee irra dhaabbattee maali? Ergamtu wayyaaniiti jechuudha. Mallas Zeenaawii maal isiniin jechaa ture beektanii? እናንተ ኦፒዲዮን ጅራ ቤካ መለስ እናንተ እኛና አማራ ንብና ቀፎ ሆነን ማል ስንሰራ እናንተ ዝም ብላችሁ የኛ ማለት ልትስሩ የምትመጡ ጠባብ ትምክህተኞች ናችሁ የደኒ አራሳቱ ነው ጀቹ ሀገረ ተክ ያኔ ተሳይላችሁ ኦፒዲዮች አሰሙ በባትሪ አይናችሁ ላይ ያበራል እጀከ ሰነረ ባትሪ ሲልትብ ሲኔ ካምቢ ቦጂ አምቶታ ወራና ለንጂ ኤርትራ ከሳ ኢስንጉሬ እያረተኒ የሮ ሲንጀራ እያረተኒ ሀርዳሞ ነመታተኒ ዳበተኒ ሀርደ ፉደኒ ዲገ ቄሮ ኢልማን ኦሮሞቲን መሰራ ሴንተኒ ሀርደ ቀብሳውተ ኦሮሞ ሀዮተን ኦሮሞቲን ኡመተ አማራ ዲን አለጋ ናፍጠኛ ገመቺሱ ጀቻ ደጋ የሮ ረተርተን ጢቆሌቲን ቃንፈተኒ Abdiin Abiy irraa uummanni qabu guyyarraa guyyatti deeggartoonni isaa guyyarraa guyyatti tamanammanaa bittinnaawaa deemaa jiran jechuudha. Jawaar Mohammed OMN
kan mallaqa ittiin gurani miti. Dhuga yoo mallaqni fedhe ka guuramu taate bileena miti rileeni ka guuramu taate wayyaaneen kana beektee mallaqa dachaadhaan OMN uggursiisaan turre cusisaan turre yeroo 20 ol bajeta hagam gahuutti baaftee maaliif meeshaa qabsoo bilisummaa uummata Oromoo arra masaraa seense keessa isa tokko jechuudha. Isa tokko jechuudha. Jawaar Mohammed ija uummata Oromooti bileenii kenna jechuudha. Jawaar duuba miliyoonotatu jira jechuudha. Mucaa miskiinticha waan akkasiin hin godhin osoo dandeettanii lubbuu baastan sanbira darbitanii arra ganda hanga sadarkaa hidhatti nama sodaachisuun maali? Akka warra social media yookaan YouTube fa'aa gubbaa taa'ee haasawutti haasaa jira bara muumichi ministeera haasaa muumicha ministeera irraa hin eeggamne dubbachaa jira jechuudha. Dubbinni irra dubbataa jira jechuudha. Kana yeroon dubbadhu dhugarra dhaabbadhee dubbadha. Kaayoon muumichi ministeera Amaaraaf jalachiisuudhaaf xanyaaf jalachiisuudhaaf harda uummata Amaaraatiif guyyaa jaraati aktivistoota isaaniitiif dibbeedhaa jiran gammadanii jiran waan Jawaariif abaareef waan Jawaar sodaachiseef waan OMN kijibaadha jedhee bara. OMN miidiyaa kijibaa jedhee bara. Miidiyaa hiyyeessaa, miidiyaa baqataa, miidiyaa uummata Oromoodha. Kan uummata Oromoo dukkana keessaa qabrii keessaa nu fuudhee dimimmisa aduutti illee ifatti illee ba'uu baanu ka dimimmisuma bilisummaa nu barsiise arra qabsoon ta'e hijaak ta'u waan xalafamtullee qabsoon uummata Oromoo hijaak ta'ee jira kana beeka. Nafxanyaa jala buluuf deemta, Amaara jala buluuf deemta, kaayoo kana hundi kee sirriitti beekuu qabda jechuun uummanni Oromoodha. Yeroon kana jedhu Jawaar Mohammed abbaa qabsoo bilisummaa uummata Oromooti, abbaa qeerroo Oromooti, shufeerri kenna isa, pirezidaantii kenna Jawaar Mohammed. Jawaar Mohammed jala deemna nu miti qeerroo Abiyyi guyyaa takko dogoggoree abbaa isaa waa'ee Oromoo gaazexeessituun takka kana irratti ni Abiyyiin ati sabni kee maalidha jettee yeroo gaafattu Itoophiyaawidha hin jedhee bara. Sabni Itoophiyaa jedhamu jira Itoophiyaa keessa. Oromoo tanatti qaanfata gaa. Oromummaa itti waan qaanfatuuf jecha Oromoonnatu silammii afur yookaan ammoo maaltu beeka ilma guddisaa ta'uu mala yoo Amaarallee jedhu Oromoollee keessaa baafti. Kanaafiyyuu walwallummaadhaan deemutu saabaasaa jechuudha. Takkaan waa'ee Oromummaa isaa ittiin boonee haasa'u takkaa qofa ittiin dhahatee dubbatu gortanii waa'ee abbaa isaa bakka walgayiitti paarlaamatti maalirratti wama haadhaa malee hin haasa'u jechuudha. Namni abbaan kabajne ilma waati guddiftee fi ilma abbaan guddise tokko miti bara. Safuu beektanii ilma abbaan guddise safuu beeka. Jechoota akkanaa silaa karraan baane kana har'an dubbatu ture. Jecha Dr. Abiy Ahmed dubbate kun ammoo sabboonummaa Oromoo daranuu lafa jalatti akka sibiilatti jabeessa. Tokkummaa keenya daranuu nu jabeessa. Uummanni Oromoo daranuu Jawaar akka abdatu godhe jechuudha. Namni Jawaar irratti duule takkaa akkatti milkaa'ee hin jiru. Mootummaa soo ta'e namni akka dhuunfattisaa ta'uti. Wayyaaniin isin caala humna qabdu, isin caala diinagdee qabdu, isinuu ittiin milkooyne. Isinuu ittiin milkooyne. Jawaar Abiy Ahmed guyyaa tokko qeerroo isaa yaamu gortanii. Qeerroo zaranyaa hoo jedhee arrabse malee uummata Amaaraa wajjin guyyaa tokko uummanni Oromoo bar gaallaatte buloo itti saddaba'u Abiyyi zamannoo. Kana beektanii zamana Abiyyi keessa uummanni Oromoodhaa arrafame Amaaraan ilmaan nafxanyaatiin ilmaan Oromoo kan arrabsaman zamana Abiyyi keessa zamana mallas uummanni Oromoo ni kabajame kabajaa guddaa qaba ture seeraan hanga si adamsiisutti jechuudha. Zamana san keessa seenaan kenna aanooleef calanqolleen kan nu dhaabbate mallas zeenaawii barnuun minilikiin nuti hin faarsine bar hawultii minilik masaraa keessatti ni ijaarree bar Hayila Sillaasee nuti hin faarsine bar ilmaan nafxanyaa nuti hin faarsine bar mallasaa waa jenna kaayoon maddaman kaayoon ida'amuudha ummata Oromoodha sabboonummaa Oromoo cabsuudha kaayoon isaa jalqaba itti milkaa'ee jira raayit jennee ni jira. Gaaf kam gaaftiin lammaa diigee lammaa qabsee fuudhee makalaakaa ministeerii Ashangulliiti bara makalaakaa ministeerii Ashangulliiti ajajaan waraana waliigalaa Dr. Abiy Ahmed dhumate ittaamajoor shuubi jira qulfii hidhaa xayyibaa kootu maarree wolqanee gabayyoo deem biyyaa bayi
kaan zorbal battani warroota ifi barbaadu ergamtoota yookaan ammoo warroota akka sabaa yookaan ammoo ilma guddisaa fa'aa ta'uu malan akka addisoo raggaba namoota hedduus ta'uu danda'an kanniin as fidatee hadha ida'amuu jedhee paartiin Oromiyaa jedhamu hin jiru, paartiin Oromoo bakka bu'u hin jiru, paartiin Ibaluu bakka bu'u hin jiru, paartiin Ikalee bakka bu'u hin jiru jedhee tooftaadhaan kaayoon inni itti deemu nu galtee jetti ganama nu galtee jetti ganamaan nu galte ganama subii haasaa isa dheengaddallee gaaf kitaabni isaa eebbifamu godhamu fakkeenyi Itoophiyummaa jedhee bara fakkeenyi maddamarii kaayoon maddamarii Adawaa nu yaadachiisa jedhee bara Adawaa nu yaadachiisa Balchaa Abbaa Nabsofaa warra Itoophiyummaaf du'e jechuudha. Kana jechuun sabboonummaan Oromoodhaan hin jiru jechuudha. Kana booda Oromiyaan hin jiru. Kana booda West Itoophiyaa, North Itoophiyaa maarree kaayoo akkana kaayoon itti deemuun nu gala jechuudha. Yeroo abbi laphee dhahatee inni akkasitti Jawaariin sodaachisu mootummaa abbaa irree ta'uudhaaf deemuu isaa nutti mul'isu jira nutti akeekaa jira jechuudha. Akeeka nu gaa jira. Wanni inni Jawaariin akkana arrabseef maaliif Amaaraaf jaalachiisuuf mee inni Amaarri Jawaar arrabsee OMN afaaree miidiyaa qeerrootu ilma namaa fixe jedhee seenaa Morokkoo garsiisee BBC addunyaan guutuun ragaa itti baate isaatiin hin tuyne bara namni Biraanuu Naggaafaa caala Biraanuu Naggaafaa Jawaariin kabajanii bara wayyaan illee Jawaariin kabaji Amaarri fedhe Jawaariin hin kabaja abbaan fedhe jechuudha eenyummaa isaatiin kabaja Oromummaa sabboonaa Oromoo ta'uudhaan hojii inni hojjete waan beekaniif hunduu ni kabajan jechuudha. Hadha garuu kabaja sana hanqise jechuudha. Garuu nuti ammoo kabajatti uwwisne jechuudha. Kana booda Jawaar hogganaa kenna ummanni Oromoo abbaa qeerrooti. Qeerroon kaabiyyi miti. Namni qeerroo mataa walitti qabee miila walitti qabee qeerroo kanatti hiriirsee guyyaa akkanaa hiriira baha. Guyyaa akkanaa suuqa cufa. Guyyaa akkanaa diinagdeedhaan siyaasan namni mootummaa san gadi hin taa'e Jawaar Mohammed abiyyi mee eessatti jedhe miidiyaa kamiin jedhe eessa dubbate yoom hubannoo uummataa kenne qabsoo uummata Oromoo tin dhufee amaanaa tiim lammatti nu kennis tiim lammaa qumaarii nu nyaachise lammaan magarsaa qumaar as ballan dhumate bakka kana booda sitti hin deebi'u kana booda barsiitti baa jira bara baquxirxir sirnaa walaallan jenne bara to'annoo jala oolchina jedhanii to'annoo jala ooluuf deemta jechuudha Oromoo abiyyi Oromummaa abadan Oromoo arguun fedha wallaahi billahi arabbiin kakadhaa abiyyi Oromoo arguun barbaada Amaara gammachiisuudhaaf dhagaan inni hin buqqisne hin jiru ዘረኝነት ማድረግ ክልል አስተዳደር ብሔርተኝነት ከነመረ ቢራ ተራያለ ነው ድፍ ኢጀ ኡመተ ኦሮሞ ጆሪ ፊ ኦኤምኤን ድፍ ጀቹ ሲሚቲ ወያኔ ነው እንደንደነ ጀቹ ኢት ሚልኮተን አበደን ገልመለት እንጀተን ካድሬ ቤተን ፊዳ አባ ቤተን ፌስቡክ ረከዲሳ አባ ቤተን ነባ ጆዋር ቱቄ ተካት ሚልካይ ኑት ኢልማን ኦሮሞዳ ጉያ ተኮ ነገር ረይቹ ኑቲ ጅቢሳ ነማ ተኮ ቀም ጅቢሳ ናኖን ቀም ኡበረ አበና ሐቀረ አበና ጆዋር መሐመድ ወነቢ የከረ ጅቡ ማሊ ጆዋር መሐመድ ካዮ ኡመት ኦሮሞ ቲክስ ካዮ ኡመት ኦሮሞ ከነ ኩኑስ ተርሲሞዳ መሰከ መታፊ ሚለ ወልቲ ቀም ኢማመተ ኦሮሞ ዳፍታው ሰቦኑማ ኦሮሞቲን ኢትቼ ዋን ኡመት አሳቲን ቀሬ ኡመት አሳ ከሰቲ በኩምሰ ሰቦኑማ ኦሮሞ ዳ ገቢሱፍ ቆፋ ቶክ ቀብቲኒኛ እቲ ደርበቹኒ ደንደኩን ከሰቱ ላላ ኢንተል ትከፍካ በትበር ወንቢራት ማሙሽ ሌላ ፎቶ ሌላ ነው ወንሲን ካፈተ ዋይ ሚዲያ ደግሞ እንተሎ ኦኤምኤን ጀተን ካፈነ ነበር የግል ሚዲያዎች ነው ከጀተ ካፈተ ማልቶ ተክቲሉ ኡታልቺሰ ኢሳት ያከሲት ኦሮሞ ተካና መረጀሲነ ጀሴ ጅረማረ ይዱበር ፋርሳቱ የበር ፋርሳ አራለ ወርመሰን ሰዎጂን ደለጋ ጅረ ኢዜማ ወረ ኢዜማ ሰኑማ ብራኑ ነገባ ሰዎጂን ደለጋ ጅረ አራለ የቹ ከናፍ ኡመኒ ኦሮሞዳ ከነቦደ ሁበዳ ደመቃ ኑቲ ኢጀሸኪዲ ላላቱረ ተካማ ተደመረን ባይኑ ደመረሙ ሚቲ ሂርዲሱ ታነ ጅረ ይቹ አብይ ኑጉ ጉረታ ጅረ ጉቱማ ጉቱ ትፍረድ ኦሮሞ ፉልዱራ አራምቲ በር ደሎኒ ዱ ዮካ ወጋዲ ደመ ሶደሞ በር ኦሮሞ ወን ጀደሙ ዳባሙ ደምቲ ይቹ ካዮን ኢሳከና ካዮን ኢሳ ኢትዮጵያ ጃሩዳ ካዮን ኢሳ ኦሮሞ ዲጉዳ ኦ ጀቸ ጀቱ ሜ ጆዋሪ ነምኒ ሚሊዮን ሸንተን ጃሉት አካ
akkamitti akkana jedhee xiqqeessuuf yaala amaaraaf jalachiisuuf amaarri kanaafi miti warqi bittaana xibillata asfaaltii guutuu singaa toonfatu yookaan ammoo yooti abbaa garas taatillee I don't know wanni nu beenu tokko hin jiru jechuudha kanaaf Jawaarii irraa bu'uu qabdan namni Jawaarii dura dhaabbattan Awurooppaallee dhuftan jechuudha itti milkootan akkama kol godhu gaafa sol garra jechuudha bar yaa Abiy Ahmed yaa ODP yaattu ummanni Oromoo kabaja keessaniif jedhee Minisootatti namni tokko manatti lafni bara guyyaa sanuu Oromummaa keetiin boontee dubbachuu nama sodaateera Jarman irratti nu akkasitti ilmaan Oromoo biyya Jarman arga Awurooppaa keessa jirru wanni akkasii buqqaanee dhufneef maaliif tokkoffaa xiiqiidhaa kan nu baasilaan xiiqii tokko Amaara wajjin xiiqii keessa waan jirruuf naftanyaa jechuudha gaafsanillee isin agarsiifne jirra erga gaafsan dammoo nu isinii deeggarras isinii baanee booda Awurooppaa mootummoonni Awurooppaallee maal nu jedhan bakkattoota biyya kana jirtu ka ilmaan Oromoo meeqaa meeqa jiraachisu faamilii haadhaaf abbaa mee isaa mara abiyyi kun mootummaa keessanii jaalatan maal amma biyyatti nu galchin deeggarsa qabsoo kana yookaan jijjiirama kana deeggaruudhaa kaane bara jijjiiramni kun akka milkaa'uuf wareegamni nun kafaliin hin jiru warri baalaataraa dhufe jiraan kokkee wal qabne asitti poolisiin nutti dhufe kana hunda wanni goonuuf maaliif jijjiirama kana milkeessinaa dhabini har'a ammoo yoo gaggabaanii paarlaamaa keessa ta'anii akka warra feesbuuka gubbaa taa'ee nama arrabsu gartanii waan darbatu akkasitti paarlaamaa keessa taa'ee yeroo inni intalli waa'ee miidiyaa gaafattee ni daareetti Jawaar Amaara gammachiisuudhaaf Amaaraaf jaalachiisuuf Amaaraaf amansiisuuf akka amane dadhabeekaa kaan godha maddamarii fite maadhee fite maddamarii torbaan tokko osoo hin gahiin har'a dhuftee bishaan itti neeqe jechuudha Jawaar Mohammed ummata Oromootiif ija kenna isa duraan namni miiliyoonni meeqanuma jechuudha gaafi isatu hiikan Itoophiyaan hin diigamtu hin bittinnooti jechuudha seerri isin deemtaniif illee izemaa wajjin hin beeyna keeyyata 39 laaqsiisu bakka taata qophiirra jirtan hin beeyna keeyyanni 39 biyya Jarmanii jira Awurooppaa hunda Ameerikaa jira haquu hin dandeettan kanallee nuti yoo nuun taane qalamaachuu kalaamaran biyya Oromiyaa Democratic Republic of Oromia jettu ijaarrachuudhaaf uummanni Oromoo dandeettis qaba ga'umsas qaba nama tokko irraa duubatti illee hin deebinu jechuudha kanaaf uummanni Oromoodhaa of qopheessu qaba jechuudha nuti oppiidiyoon jalqaba ergamtuu turte har'a ammoo tooftaa tarsiimoo jijjiirattee ODP waggaa takkaaf taate amma ammoo ODP irraa EPP itti dammaramuuf deeman isaan haa dammaramanii nuti hin dammaramnu kanaaf wanni an Jawaar Mohammediif dhaamu tokko maali dafii paaspoortii Ameerikaa deebisi Jawaar Mohammed dafii atattamatti paaspoortii Ameerikaa deebisi dafii atattamatti ammoo jaarmee siyaasaa Oromoodhaaf ta'u kasabboonummaa Oromoo irratti dhaabbate kasabboonummaa Oromoo irratti hundaa'e gannuudhaafi gaafas malee kabajaan hin jirtu bakka mircaa boordiin fedhan nun galmeessin akkamitti akka Oromiyaa never ever ummata kana wajjin abadan wanni ati raddaatii maarraa isin dura jechaa turte mara toobadhu dafi wanni raddaatii taatuuf tokko hin jiru pireezidaantiin keenya akka ummata Oromootiin deemu mataan ummata Oromoodhaa Jawaar Mohammed jechuu dhumate kaarrallee asiin nu ga'e ka kabaja nutti hore kasabbo an Oromoodha jedhee as nufi deeman asiin nu ga'e Oromummaadhaan I am Oromo first nama kana tuqaa biyya kabaja birraa fuudhaa lukkuun haatee billaa ofiin qaltuu baaftanii baga kanallee nuun jettan daranuu kana jechuun isinitti shakkiin uumamee Jawaar duraanuu uummanni Oromootii miti uummanni Itoophiyuu akkamitti akka isa abdatuun beekanii itti fufti jechuu qabsoon keenya kana boodu silaa Jawaar jiraachuu baate har'a silaa Jawaar dheenga dabaluu san barreessuu baate laalamee hinaafaa bar namni muumicha ministeeraa jedhanii biyya nama kuma miliyoona 110 bulchu akkamitti hinaafame Jawaar barruu inni dheenga maddamirra ida'amuu irratti barreessisan sababa sanii bararra intalowwan biraa gaafattee sossantuu keessa dhufee barisa keessa namni akkamitti qiinan deema publikii obboleessa isaa Oromoo public jechuun dirree gubbatti miidiyaadhaan ummata Amaaraa duratti akkasatti bar salphisuu fi huccuu irraa mulqee qullaa isaa dhaabuuf bar akkasatti tarkaanfii fudhanna jettee fudhadhuu nu barsiiskaa gusadinnaasa jedhu ilmoon teetilee jaartii teetilee paaspoortii Ameerikaan qaban innaa kijibduu Dr. Abiy kijibaa akka inni ta'e gartanii yeroo inni biyya keessatti qeerroo fiicilli ture ijoolleen isaa isa turan beekanii ilmaan aayootii fi ilmaan arboo malee eenyutu ture ilmaan hiyyeeyyii malee
Amerikaa turan. Inki jibe gabbaatu badda. Gabbaati raasaa. Nuti biyya tafaa. Jawaar kutate deeme kutataadha dhumate. Yoo du'ellee arra Jawaar Mohammed in sheenawu. Yoo arra inni ka du'u taatellee rabbiin godhiniti. Maali seenaa Itoophiyaa keessatti Noobeelii atitti badhaafamte Ruubii Abiyyiin daleenne. Doktor Abiy Ahmed inagra hallo sitti marra deebi'ee. Hojiin ati hojjatte cinaa Jawaar Mohammediin gahu. Dhumate bakka Gondar erga Minilikiin faarsite malee of jaalachiisuuf Tigraay dhaqe Aksuumii fi gootota jaraa faarsite bakka Sumaalillee ta'etu bakka Maraa ta'etu Benishaangulillee warruma jaraa faarsite akka uummanni si jaalattu kana hunda kasi godhe garuu uummata Oromooti. Guyyaa tokko Doktor Abiy Ahmed ani Oromoodha ani sabboonaadha yookaan an qeerroo guyyaa tokko isa faarsu gartanii thank you qeerroo siida dhaabbatanii የሰማዕታት ሐውልት ትግሬ ላላ ደማቲ የሰማዕታት ሐውልት ቀበኒ በርሴና ኦፒዲዮ ፊዩ ጋያ ሰኑ ከለቤ ተቆ ገርተኒ ከአዳማ መጋላ ዳማ ቀረጂ ካውት ሲዳ ሱምበር ሲዳ ወሬ ገምቶታ ኦዲፒ ኦፒዲዮ እርገምቶታ ወያኔ ቱርቴ ዲባ ወያኔ ኢጃረቢ ጀሪ አሞ ቄሮ አሬሳን አሲንገ ያደቹ ሚቲ ለፋካሱ ሚቲ መቃ ቄሮ ጀዱ ኢሳልፍ ዲን ቄሮን ዲናብይ ቄሮን ዲና አከ አለገቲ ኢሰቢራት ይላል ማየቹ ከናፍ ኡመን ኦሮሞዳ በከጅቱ ደመቂ ከይ ቆጳይ ሊብሱ ይዛቲ ሚቲ ሙግናን ኑዱ መተጅት ጉርጉረምነ ጅራ ጁምላዳን ወኒ ዳም ሰንደብረ ፈዱ ጉዳን ተቆማሊዳ አብይ አህመድ ሀበሻ ኦፍ ጃላቺ ሱራፍ ታይና ማና ጀኔ ተደምነ ጅር ሀርዳሞ ደሜ OMN ሚዲያ ዱጋ ሚዲያ ሀቃ ሚዲያ ገርቴ ኢጆ ጉረ ኡመተ ኦሮሞ ተኤ ጡሬ ቢሊሱማዳን ውሳቄ አረ ኡመን ኦሮሞዳ ረኮ ኢሳ ገደዶ ኢሳት እንደብረፈቴ ሰገሌ ከነ ቢየ ከሰቱ ከመሜ ገመ ራዲዮ ቲኒ ሳቶቲ ገመ ገረገራቲ ዱጋ ማሊፍ ሃሉን በርባቺስ ነምኒ ወሮኒ ጉጉዶለን ኑጨቀሳ ሼኮቲለን ካስከሰ ጅራተን ታተን ሲሪቱ ኑጨቀሳ ቀልስተኒ ዲቤነ ማዳው ሚት ሼኮቲለን ጃርሶሊን ቢያ ደርገጎኒ ሁንዲ ገሰ ቀልስተኒ ማደመሪ መውተጀረን ሀርከን ደይና ካዮም መደመር ማሊት ይደመረምና ኤሰ ኢዳምና ማልቀበነ ደምነ ማልቀበነ ኢዳምና ኦሮሞማ ፊ ሰቦኑማ ለፈከነ ኢዳምነሞ ቀበነ ኢዳምና ኦሮሞማ ፊ ኦሮሚያ ቀበነ ኢዳምነሞ ኢትዮጵያማ ቆፈረች ደይና ኦሶ ሲኒን ገል አኖሶን ዱቢስና ገልተበር ኦሶ ኪታባ ሲኒን ዱቢስና ገልተበር ካዮን ኢሳ ማሊዳ ጅቢንስ ኡመት ኦሮሞቲ ቀቡ ድሬ በልኦ ጉባ ባሴ ገሲሰ ጅራ kana boda wanni nuti harka walif dhofnu tokkolleen injiraatu jechu ummanni oromo qurxii kee beeki dhugaa tee beeki waan Jawaar dhugaa dubbateef waan haqara dhaabbateef ida'amuu yookaan walitti cafallaqama yookiin walitti baquun addawaawiin miidha waan jedheef abiyyi addawaawiillee dhabama godhu waan deemuuf ODP mayyuu balleessuu deema jarri hin gallee malee akkanuma suufa kaatanii qurxii fi tajjii jaraa dhugaa abiyyiin jala deemna jedhan idamu kayon idamu mali kana akeekni isa kana marren isa kana miti dubbin jalqaba tim lamma ballesine achi bodo ODP badde EPP dufte achi bodo dawatan oromia him badde achi bodo Ethiopia tat achi bodo dangan injiru achi bodo olantumma habasha sire dufte jechu yo amma sistema biyiti demajuru kana bar abiyyi wokso ajjebam yo ko atayu namni achi boda sistema sasa fudhate tifuusisu ittaana bijinni warri beeta mangisti kasi jiru Daniel Kabratfan amara bashar yechu gaafa sille warri gaman taali kafaluuf teennaasi bara dhufaa darbaa hunda oromoon gadadoo bara dhufaa darbaa hunda oromoon dhiiga jigsa bara dhufaa darbaa hunda oromoon wareegama kafala wareegama hagana ga'u kafallee ilmaan oromoo kumaataman lakkaaman dhiigni isaanii akkasi dhangala'ee lubbuudhaan dhabamanii darraan meeqanurra ga'ee arrallee yoo akkana taanu taate borillee wareegama kam kafaluuf teenna jechu kana kaayonu jennu kana dubbanuuf kana jechu takkaa guyya tokko namni galata namaan galchine rabbiifillee galata hin galchu kanaanaa mika jedhe rasuul alayhi salatu wasalaam namni ilmaaf galata hin galchine rabbiif galata hin galchu jechu kun jibbaa inni ummata oromootiif qabu jibbaa hayyootan oromootiif qabu dirree baasee ka mul'ise habashaa ta'uu isaa irra jechu diinni isaa osoo laalanii
abbaa sanif jibbannu ilma guddisaa taati timuloot innati tenegrenya bajadawa wanni si timsan imbennu kanaafiyyu man Oromoodha bakka jirtu dammaq bakka jirtu kay ademsi ODP marrejinni jettan hundi shakkii qaban warri amma dura yaayaan kun hundi isaanii warreen nutti faarsaa ture shimallis falleen gaafa dhufe amma inni har'a naftanyaa jedhu malee gaafa wala dhufe goobana daacee nutti faarsee barinillee kun dammoo addisuu argaa dhufe yaaloleen kijiba siin jedha yaalolee taariku shatro amaaroof jalachiisu laa abiyyillee hundi isaa hunduu amaaroof jala mallas zeenaawii ilaalaame mallas maal jedhee dubbata beekanii hin beektaa Oromoo ka Tigraay warqee kooloo hizbi laa inni tollu jedhala ummata warqee ta'e irraa ummata Tigree irraa dhaalan jedhee Tigree isaatiin quba dhaatee boolaa bara goonni jechuun akkas goota jechaan akkas ante man ነው jedhanii Itoophiyaa ነኝ ሲንጀ ማሊ እኔ ኦሮሞ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ዱማቴ አከመለቸ ኦሮሞ ታተ ኢትዮጵያዊ ተው ወንስ ነው ጉንጅሩ ትግሬ ታተ ኢትዮጵያዊ ተው ወንስ ነው ጉንጅሩ መደመሪና ብየማው ከመለስተረ ተከይዲሰ ኢትዮጵያውን ታን ኢትዮጵያ ተው እንደምት ነው በቃ ከዛ ታረበዱ መተይራ መለስ ማሉ ወደፖ መለስ ማሉ ወደ ብየ ዘራደ አባይረ ቱረ wanni abbaa illee sokoduuf sabati kada abbaarreen ta'in biyya san bituu hin danda'u dirqiitu sokoosise jechuudha garuu ummanni Oromoo watamallas ture wallaahi wabillahi kabajarra qabna ture watamallas ture ummanni Oromoo kabaja guddaa qabaachaa ture manni mattoo gaallaa suphii jinni jedhee nu rarrabsu namni gondarii wal fe'ee konkolaataan dhufee dirree keetitti situmuu jechuun salphina kana caala jira biyya san keessa mootummaa jira dhugaa dubbachuuf baay'eetti qaanyee jira Jawaar Mohammed jabaadhu hamilee sin tuqamin hamilee sin cabin ummanni Oromoo bal'aansi wajjin jira miliyoona takka lakkaaman hundi kenna bakka jirru wareegama barbaachisu kafaluudhaaf stand by qophiidhaan marra jalqabe jechuudha nuti hin dammaramne hin hidhaamne jechuudha sabboonummaa Oromootiin Oromiyaa fi Oromoo taanee jiraachuu dandeenya Oromoon Rippaabilika Dimokiraatik taanee jiraachuu dandeenya wanni sabboonummaa keenya Oromummaa keenya akkanatti qaanessaa nu xiqqeessaa nu salphisaa galla jechaa nu arrabsiisaa Itoophiyaatti IPPtti nu dammaruuf tokkolleen hin jiraatu abbadan didi Oromoo kanaa siin jedhee jira kana jalaa didi Oromoo taatee xuruu Itoophiyaa mi'ooti jalaalla ay qalama alaama hin kalka የራስን ሀገር መገንባት ትችላለህ ብየተ ያረቹ እንደንዴት ተናአች ወኒ ነመጀለ ሸናፈቴ ሁዱ አማራ ጀለ ደምቶ ተቆለ እንጅሩ ተክ አበደን ከነዲነ ጅረዲዳ ኡመን ኦሮሞላ ዲቱ ቀብደን ወነን ሲኒ ዳቦ ተኮ ጅራቴ ወሪ አብይ ኑረት ባሳጅተን ደርገጎታ ሶንታኔ አቦቲ ተነ ጃርሶሊ ሸኮሊለን ቄስለን ደጋ ሀለ ብይቲ ደማጅሩ ሀለ ኦሮሞ ደምሲሱ ሲቢራ ዱቤ ጎፍ ኦሶ ከነቦደ ዋን ፈደ ጀደ ኑሰበገ አበደን እንተቀበሉ መስራ ከሰቲን ሚኒሊኪን ጃረፍ ኃይለ ስላሴ ዳበፍ ከነጫላ ሜማን ሉገኑ ኦሮሞ ዳፍ ሜወንኒ ለፈካ ሄማሊ ጉያ ተኮ ኦሮሞ ከኒ ገመቺስ ኤሰት ሜ አብይ ጉያ ተኮ ቪዲዮ አፋን ሰራባት ናመጣሳ አስጀለት ሆካቦደ ከሰናርጋ ቄሮ ኦሮሞ ጀደ ለማን ይራድ ደሜን ጀደ ለማን እንጀራ አብይ ጉያ ተኮ ዱጉጉራን ቄሮ ፊ ኦሮሞማ ሳቲ ጉያ ዱበት ነገር ሲሳነት ፊዳ መለሰ ፈንት ግሬቲና ሳበር ሀብዚ ኪያ ከበጀማ ኡመተ ወርቂ ኪየራ ዳለደ ወርቂ ጀደት ኢምቦና በር መለስ አከስ በከይን ይገሩ ፊዳሉ በርሲሳ ሲያስኒ ከነ ቻሌንጅ ሞቱማ አባይ ዘተውዳፍ ቡሪ ካነጀ ከነየቹ መማሪዳ ጆሪ ኒታ ወሮታ ከጆርፋ ሚዲያን ኦኤምኤን ለጭፈሙ ንጭፈማ አችቦደ ዲክታተራጋ ነምኒ ቢያላቲ ማንዲ ፓስፖርት በር ኢሊ ጆሪ ለሰሰኒ ፓስፖርቱን እንዲመልስ ነው ዮ ኢሊ ሰነ ጆር ከፓስፖርት ከነ ዴቢሱ ታቲ ጆሪ ኖቱ ቀን ኡመን ኖሮማ ከትገረ ገሉኒ ቤከኒኒ ሰገለ ማፊጅኒ ኦኤምኤን መከነለ ደበም ሲሰብ አቢ ሞቱማ ባይሬ መቀዳሪት ነው ተውፍ ደመጁ ዱመቴ በር ወኒ ተሎን ጋብታም ብራ ጋሩ ሳንቆፈ ሶንታኔ አደም ሲነሚቸከና ካዮን ነሚቸከና ናንታኔ አንገነ መራለ አንገማ ናንታኔ ነማ ካሙፉ እንታኔ ነሞት ገሪ ዳፍተውረንዳ ነሞት ወበሎ ቀምነ ተውረንዳ ከናፍዩ ኑቲ ወኒ አመዲዮ ተነበር ዋመረን ዱበተኒ ዋመረን ዱበኑ ዋውን ዱበተን
Dhootana namoota hedduutu biyya Jarmanas ture. Warroota guguddaa Itoophiyaadha. Sababuma waan dhabdeen garaagaraa jiruuf walitti bu'iinsa walitti gaarreeffachuun ODP markeessa jechuudha. Maqaa tuquun barbaadu. Maaliif kaayoo Abiyyi deemuuf kun namoota hedduudhaan taane. Warrootuma isaanii saayibbootuma isaanii wajjumaan qabsaa jiranii hin taaneef. Qabsoon Jawaar Mohammed masaraa siseensiste. Qabsoon OMN Abiyyi Ahmed nadagay masaraa Minilik siseensiste. Opidio qabsoo OMN qabsoo qeerroo qabsoo Jawaar Mohammed godhatu masaraa sinaqe Jawaar osoo halkanii guyyaa irratiin ati raftee uummata Oromoo hidhaan turre eenyu siidhe. Poolisiin Adaamaa Baalee roobee jiru Kashashammanne jiru. Polisi Tigreeti katamaa keessa deemu. Polisi Oromiyaati. Polisi Oromiyaa mana ajjajamu. Isinuma tajjacha tarkaan irratti irraa fudhataa ture. Arsii kana keessatti bakka meeqatti? Asaasa keessatti ijoollee meeqa fixaa turtan? Awwadaa gubbatti kana hunda bakka hundatti namni hidhaa fi fixaa ture. Sirni gubbaa Tigraayaa jiraatu malee kajalaa uummata keenya guutuutti gogaa ture isin. Opiidiyoo. Dhumatee jiru. Aranata. Maa ol soomna maa ol kijjiru. Tigreenyaan hundee mi'aawara roobee keessa kadeemu poolisiin roobee keessa deemu Tigreenyaan hundee mi'aawara. Isuma si ajjeesaa jira. Shashammanne keessa illee Wallagga keessa Ilubbaaboo Amboollee bakka feete dhaqe. Kanuma ture. Achi booda gaachanni Oromoo uummata Oromoodhaa. Tiim lammaan eega dhufee booda tiim lammaan uummata wajjin dhaabate. Tiim Abiyyi moo tiim lammaa beektan isin. Nu tiim Abiyyiin hin beeknu. Tiim lammaa beekna tiim lammaan gaddalau cafacabu. Bakka balleessa dhabama godhee jira. Warroota isaa ajajaman ashangulliitii isaa fidatee jira. Kana booda Oromoo bakka laal Oromoo waa isiniitti himamu. Bakka irraa turre irraa Oromoon eessa ture? Bakkuma bara waggaa irraa turre kanatti deebi'uudhaaf amma qormaata guddaa nu ergata. Kana sammuu keessanitti hima. Of amansiisa. Bakka tiim lammaa yeroo ture sanitti deebi'uun qormaata guddaa wareegama guddaa si barbaachisa jechuudha. Guyyarraa guyyatti qabsoon uummata Oromoodhaa haayijaak ta'aa deemaa jira jechuudha. Guyyarraa guyyatti Oromoon bakka irraa siqaa deemaa jira. Bakka silaa amma waa harkaa qabaa, waa fedhe godhadhaa, murtii fedhe murteeffadhaa, deebii kiyya deeffadhaa. Sirnaan osoo seera cabsiin ulaagaa guuttadhee eenyummaa kiyya kabachiifadha bakka jedhu sarara uummanni Oromoo duubatti siqaa jira. Waan akka dhugaa dubban wanni duratti deemaa jirtu Oromoo Amaara duratti deemaa jirti Habashaa. Sanii miti har'a bar eegaa biyyi dhufe Amaaraa lafa kennanii fi bar hin danda'amu bar neebar eebar magaalaa Finfinnee keessatti mootummaan naannoo tokko fooqii gamoo guddaa iddoo diinagdee jedhee kan ijaarratu kun hin danda'amu bar waan hin taane dalaganii bar wayi Mallas Zeenaawi an dhugaa dubbachuuf osoo Mallas an nabita jechaa jira baradhaan Mallas daangaa kiyyanaa kabachiisee yeroo inni jirutu jechuudha haa xiqqaatoo guddattu Oromummaa kiyya afaan Oromoo baradhee kutaa tokkorraa afaan Amaaraa baradhu osoo hin jedhin jechuudha. Sabboonummaa Oromoo balleessuuf waggaa takkan kana keessa dhagaan hin buqqeen jiru. Uummanni Oromoo bara waa dagatta qamiin arrallee kana jiru kana hin dagattanii bar borganama jiru. Achi hin jirtan. Abbichuu muummee kenna akkas kaayoon keessan jechuudha. Kaayoo muummee nuti ittiin jiru. Nuti kaayoo Oromummaatti kaayoon teenna haga kaayoon teenna galma gattutti qabsoon kenna nu itti fufu. Abbaan fedhe yoo Jawaarirree kakararraa maqutaati likki itti mesallee. Wanni inni kararraa maqee hagan maan agar abbaan fedhe yoo dhufe nuti kaayoo kenna kaayoo tifoosoti miti. Kaayoo deeggarsa jaarmiyaa siyaasaati miti. Nuti kaayoon kenna kaayoo Oromummaa kaayoo bilisummaa uummata Oromoo tiksudha. Hubate. Kanaaf Jawaar Mohammed waardiyyaa qabsoo bilisummaa uummata Oromooti. Saniif dheengaddaa ibsa ejjennoo irratti baasee barruu san barreesse galatoomii jennaani aboo bagadha urgeessa aboo urgaa'e akkana aboo oolaa akkanatti wal urgeessa Oromoo. Kanaaf uummanni Oromoodhaa wanni dhumarratti siin dhaabu tokkoo ka jiraatu taate qabsoon kenna kana bakka hin genne galma hin genne. Oromoon bakka barbaadu bakka hawwisan gahuudhaaf yeroo nurraa fudhata kana ammoo milkoolchuudhaaf sabboonummaan Oromoodhaa cimuu qaba tokkummaan keenya daranuu jabaachuu qaba bittinnaa'uu qabu kaawwana biyyi nu bittinneessuudha nu diiguudha uummata Oromoodhaa gandaan laala uummata Oromoo gandaan diiguudhaaf wanni inni godhe maali gandaan diiguudhaaf OPDO keessayyuu gara tokkotti wanni hedduu dalagamaa ture kan ammoo bal'inaan itti deebina wanni inni dheengadda lafa Amaaraa magaalaa Finfinnee kennaniif Amaarri waan hin godhin qabanis siidaa Finfinnee keessa dhaabaniif masaraa keessa dhaabaniif gamoo guddaa takkaa Mallas hin dhaabiniif dhaabaniif bood ammoo gidduu gala turizimii Amaaraa Finfinnee keessa si dhaaban achi booda waa'ee Finfinnee Oromoo ilaasuuf ta'a hin dubbatta Finfinnee keessa parsantii arrallee borullee parsantii 80 jaratu fooqii Oromoon fooqii kudhan hin qabdu ililli deechi gadaa beeta dhaabaa hundee gadaa jechuudha deechi gadaa
geetu komeeshaan maarree fooqii shan jahan torba kudhan caala jaamta kun hundi ka ummata habashaati ka safaariiti harallee giddu galee turizimiin dhaabataaf lafa kennaafi jiran quba qabdaa finfinnee duuba mormidhaan finfinnee miti oromiyaa dhabuuf deemta jechuu kanaaf ummanni oromoodhaa galatooma emotional ta'eeti ka dubbachaa jiru na of kolcha yoon dogoggore dhugaa dubbachuurraa duubatte immoo hin deebinu namni tokkollee nun ergatu mannim sooliilee kana jedhamu namni tokko haqarra dhaabbanna dhugarra dhaabbanna haqa qabna dhugaa qabna ni moona ni injifanna ummata oromoo tokkummaan injifannoo ummata oromoo daranuu tokkummaa keessan jabeessaa warroonni jaarmiyaa siyaasa oromoo rafaa jettanillee lafaa kaa jaarsoliillee kararraa maqaa dargaggootti kenna ijoollee xiyyiitii bakkattu kenna filannoo dhuftumo wallahi ODP fi EPP oromiyaarra injifannamo siidhumatte oromoo qeerroo siidhumatte namni jara filu ammoo qeerroof dargaggoo sun taane jaarsolii abbootii kenna gartanii warroota guguddaa kennin warra akkas kana malee hin jiru Jawaar leenca goota jagna jechuudha onnee ummata oromoo keessa jira jechuudha kanaaf kana caloonni dubbadhu hin jiru galatoo maalfaadhaa bal'ina walitti deebinaa amma akka tasaa osoo makaraa deemu kana argeetii dhufe bal'inaan gaa irraa xiinxallaa galatooma ulfaadha wayyamaa naa jiradhaa yaa ilmaan oromoo yaa ilmaan ayyaa